Jaarsa ishii maseena jettee arrabsitee ofii maseen deemi. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee turtii yeroo dheeraa booda qophii Oromiyaa 24 walitti deebineerra. Haga kana baduu kootti na of kolchaa jechaa sagantaan Oromiyaa 24 akka itti fufu warri barbaadan like, share fi subscribe gochuun gamanumaan na jajjabeessaa yoo na jajjabeessitan ani sittiin fufa jechaa kallachumaan gara seenaa nama barsiisoo guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Gaafa nama dhukkube Rabbi guddaadha waan na ta'eef yaa Rabbii maaliif na dhukkubsitee jedhanii himachuun komachuun hin danda'amu. Rabbi dhukkubsachiisuus ta'e fayyisuun harka isaati waan na ta'eef yaa Rabbi na maarii dhibee kanarraatii bilisa na godhii jedhanii kadhachuun waanuma wayyuu ofiiti. Duuniyaa yookiin immoo addunyaa kana keessa yeroo jiraatan wanta nama mudatu wanta namatti dhufu kanadha sanadha jedhanii tilmaamuun beekuun hin danda'amu. Maarree anis waa malee durseen dubbii kanaan hin jalqabne. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi tokkummaan waliin jiraatu tokkotu ture. Haati manaa fi abbaa manaa kun yeroo jaalalaa isaanii keessatti maatiin haadha manaa jechuun abbaa fi haati ishee obbolaan ishee intalli isaanii gurbaa kana abbaa manaas haa ta'u jaalalli ishee akka isheen godhattu gonkumaa hin barbaadanii. Yeroo jaalala keessa turanitti maaloo gurbaan kun sanyii keenya waliin hin deemu waliin deemuu dhiisii jaalalli kun sitti haafuu nu qaanessitaa jedhanii ishee morkachaa turanii. Haa ta'uutii garuu jaalalli duudaa jaamaadhaatii hinumaa haaloon ishee qabee jaalalli isaanii kun gara gaa'ilaatti ce'e. Gaa'ila keessas waggaa 8 waliin jiraatanii qabeenya akka ajaa'ibaatti soratanii dhaabbata akka magaala sanaatti beekaman namoota hedduullee qacaranii of jalatti qaban maqaa isaaniitiin hundeeffataniiru. Qabeenya haa qabaataniyyuu malee turtii waggaa 8 kana keessatti dhalala kan namaaf kennu Rabbi maatii kanaaf dhala hin kennineefi. Sababa kanaan haati manaa anamoo sibira rakkootu jira jettee abbaa manaa gaafattee booddee rakkoon mana yaalaatii abbaa manaa bira akka ta'e beekame. Maarreegaa guyyaa kanarraatii kaasee haati manaan abbaa manaadhaan arrabsuun ati maseena namaa gadi dhalchuu kan hin dandeenye gaangeedhaa ammaaf ammatti walirraa addan baanu taanaan yookiin mana kana keessatti anatu du'a yookiin immoo situ du'a jettee hinumaa maatiin isheellee akka isaan walirraa adda bahan waan jaallataniif haati manaa fi abbaa manaa kun sababa daa'ima dhabanitti gara biraan ammoo sababa maatiin gaa'ila sana hin jaallannetti haati manaaf abbaa manaa kun turtii gaa'ilaa waggaa 8 booda walirraatii adda bahanii qabeenyis addatti qoodameefi. Sanaan booddee abbaa manaan maseena dhalchuu kan hin dandeenye akka namaa dhala kan hin arganne waan ta'eef mooraalii jireenya ittiin jiraatu dhabee qabeenyi hammi kun harka isaarra otoo jiruu dhaabiitti nama goge nama du'e fayyaa fakkaataa keessatti maraataa ciisee abjuudhaan deemaa of wallaalaa ta'e. Kanaan ture hojjettoota isaa keessaa namni tokko ati dur nama cimaa yeroo fiigduun si argaa baatiiwwan muraasaa as garuu dalagaas hojjechuu dadhabdeettaa maal taatee maal rakkattee nama akka kee abbaa qabeenyaa ta'eef furmaata kennuu dadhabus haa ta'uutii garuu namumatti rakkoo ofii himachuun iyyuu akka furmaata tokkotti waan lakkaa'amuuf natti jedhee gaafataanii. Yeroo kanatti abbaan qabeenyaa haati manaan dhiistee deemte kun rakkoo qabu hunda tokko lamaan isatti hime. Kanaan booddee dhaggeeffataan kun amma ati maal barbaaddaa jedhee gaafateen. Abbaan manaan kunis Rabbi waama kamiyyuu anarraa fudhee
kanuma jaartiin kiyyeettiin na arrabsite dhala otoo naaf kennee ilma namaa otoo dhalcheen argadhee baay'ee natti tolaa. Addunyaa kanarraatii kanaan booddee kanan barbaadu dhala argachuu qofaadha jedhee deebisaafi. Yeroo kanatti namni kun wanta gara biraa miti. Ganamas galgalas guyyaas sa'a argatte kamitti dhala kan namaaf kennu Rabbiidhaati. Yaa Rabbii siif kana gochuun ni danda'amaatii dhala naaf kennii jedhee kadhate. Sanaan amma haadha manaa hin qabu mitiire dubartii malee dhala argachuun immoo waan hin danda'amneef namoonni kun dhala kan barbaaddu yoo ta'e dhala namaa hin filatiin jedhee dubartii daandii irra jiraattu tokko ofii sammuu ishee rakkoo xiqqoo qabu qabee manatti fideefi irraa miicee dhala namaa waan barbaadduuf kunoo jaartii siif fideeraa fuudhiitii waliin jiraadhu. Yoo Rabbiin amante nama kanarraa Rabbi nama siif kennaa jedhee deebiseefi. Yeroo kana abbaan manaa haati manaa dhiistee deemte kuni maalii ni maraattee amma ati anaaf dubartii mana gaadhabdee daandiirraa nama of hin beekne naaf qabdee fiddaayii jedhee yeroo gaafatu lakki dhiisii dubartii quuftuu ofitti fiddee si arrabsitee manaa bahuurra kunoo gadi jedhee jiraachuu kan bare. Gadi jechuun maal akka ta'e namaaf waan baruuf yoo ati nama kana wal'aantee waliin jiraatte namuma kanatu jireenya sitti toraa jedhee deebiseefi. Dubartii kanallee abbaan qabeenyaa kuni mana yaalaa mana amantaa bakkeewwan garaa garaa erga geessee booda mana isaa seentee baatii arfaffaatti daa'imni baatii lamaa gadameessa dubartii kana keessatti uumame. Amanuunis baay'ee itti ulfaate. Abbaan qabeenyaa kunis guddisee Rabbisaa galateeffate. Dubartiin sammuun ishii fayyaa hin taane kunis guutummaa guutuutti fayyaa taatee daa'ima ijoollee lakkuu lama harkatti qabsiiste. Kanaan jireenyi isaa haadha manaa lammataa waliin eegalee haati manaa isaa isheen duraa abbaa manaa maseena jettee baate suni yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti si'a 4 ilma dhiiraa 4tti heerumtee haa ta'uutii garuu kan barbaaddu dhala argachuu hin dandeenye. Arfan itti heeruman kamiiniyyuu isin maseenadha dhalchuu hin dandeessan maali carraan koo jettee ofirraa ariitiin. Booddee garuu dubbiin akkana hin turre. Haatii fi abbaan ishii abbaa manaa ishee duraatti akka hin heerumne barbaadani kuni abbaan manaa ishee dubartii waliin yeroo ciisu dhala argachuu akka hin dandeenye tosha yookiin immoo mora itti moranii sheexanni sanyii isaarra teesseetti. Toshi abbaa manaa intala isaaniitti tolchan gara intala isaaniitti deebi'ee bara baraaf maseena ishee godhee hambisee. Inni garuu Rabbi isa hiikee qabeenya irratti qabeenya ilmaan irratti ilmaan argatee jireenya addaa jiraachaa jira. Seenaan kun seenaa biyya biraatii dhufe miti. Biyyuma keenya magaalaa Finfinnee keessatti kan raawwatedha. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 safartoo itti namaaf safaraniin ofiif safarachuun isin oolu. Jireenya bultii keessatti bu'aa bahii hedduutu jira. Waan ta'e waan dhufu waan mudatu hunda yaa Rabbii akka eeyyama kee haa ta'u jedhanii bira darbuudha malee ilmoo namaa jireenya isaa jijjiiruuf halkaniif guyyaa addunyaa hin guunne keessatti oliif gadi fiigu jecha hin taane dubbatanii abdii kutuun raateessuun booddee harka Rabbii irratti nama gaafachiisaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa irraatiin. Hanga yoonaatti yeroo keessanaaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniif qoodaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.